harrammoo kamul xuruufu naxiyyatii jen kamil xuruufu naxiyyatii harfiin naxiyyaa jedhamtee waamamtu kun naxiyya jedhamtee waamamtu kun harfii meeqaa jedhe harfiin naxiyyaa jedhamtee waamamtu qubee meeqaa jedhe qubee meeqatuyyuu naxiyyaa jedhamtee waamamti salaasatu naxiyyaa jechuun ay sadfahu ijoo gara olii kanaan jedhama ila ijoo gara olii kanaan waan gara olii kana gara naannaa ilkaanitti biqilu kanaan naxiyyaa jedhama bakki sun bootaan isaa jechuudha. Salaasatun jennaan isiin immoo sadi jettaani jawaab deebi salaasatun sadi axxaa'u tokkoffaan xaa'iidha waddaaluu lammaffaan daaliidha wattaa'uu sadaffaan immoo taa'iidha jedhe qubee kana sadan qubeen kun sadan axxaa'u hamzaa itti dhufe malee waddaaluu laamiit itti dhufe malee wattaa'uu hamzaati itti dhufe malee ila aqo ad argitanii aqo at bakka tokkicharraa baati jechuudha kanaafuu sana bakka tokkicharraa bahuun sun naxiyyaa isii godhe yookaan qubee naxiyyaa jedhamti sifa isiiti jechuudha laqaba isii waan isiin ittiin waamamtu laqaba isiidhaa jechuudha. Lima summiyat nixiyyaa jedhamtee moo maaliin moggaafamte jennaan likuruujihaa waan baatuuf jettaani likuruujihaa waan baatuuf min nixi gaaril hanaki jechuudha min nixi foon yookaan gogaa foon yookaan ijoo gaaril hanakil ala gaari gara olii hanaka gaara jechuun ol fagoo al hanaki hanakal alaa gara oltiiti waan baatuuf iyyuu nixiyyaa jedhamti ay jildihii jedhe kunola ay jildihii gogaa isii sanarraa waan baatuuf gogaa isii kam gogaa isii nixiyyi gara olii sanarraa waan baatuuf iyyuu nixiyyaa jedhamtee jedhe ay jildihii jedhe kunola gogaa isii argitanii nixiyyaa wanni isiin jedhamteef kanaa jedhe likuruujihaa waan baatuuf min nixiyyi min jildi gogaa gaari gara alhanaki kokkee al'aalaa gara oliitii ijoo jedhama gaa yookaan akka afaan biyyaatti ijoo yookaan kokkee gara olii ay jildihii gogaa isaa bakka sanarra yookaan isiin kuni isiinumati dheengadda maal jennee kaan maal jennee dabarfanne axraafa lisaanaatii fi jennee dabarfanne hanaka gara oliitii baatii jenne isiinoo xaayif daaliidhaa jennee dabarfanne. Kanaafuu har'a bakka sanaa bahuun isiidha alqaaba isii ta'e laqaba isii ta'e jechuudha. Nam tokko yeroo biyyaa waamamu laqaba isaa yookaan biyya isaa jechuudha. Biyya sana keessaa yookaan waan ittiin beekamu yeroo waamamu laqaba jedhama jedha. Eeshi. Kamil xuruuful asliyyati jettan harfiin asliyyaadhaan moo meeqa harfiin asliyyaa jedhamtee waamamtu sun meeqaa jedha. Jawaab deebi salaasatun jennaan immoo sadii isiini salaasatun isiin immoo sadii jedhe assaaduu saadii assiinuu siinii azzaayuu zaayii wassiinu siiniidhaa jedhe qubettiin sun sadan immoo qubee sadii jedhe watusammaani waamamtii xuruufa safiirii harfii safiiraa jedhamtee harfii siiskuu yookaan harfii seequu yeroo qara'amtu keessatti siitiin jettee gad hin baatu as is us akka nama seeqatu wayi harfii seequu jechuudha. Jabbaan jazarii maal jedhe safiiruhaa zaaduu wazaayuun siinuu qalqalatuun qutbu jadi walliinuu jedhe. Kanaafuyyuu as jennee is jennee harfii siiskuu jedhamti isiin. Kanaafuu siinoo isarraa bahuusiitu asliyyaa godhamaa jirti. Irra guddeessatiituyyuu asliyyaa keessatti ay xarafuhul mustadqiyati qaccee irraa dhufte jechuudha. Asliyyaa jechuun kunuun
jedhamti laa kun ola asliyyaa akka gaafii irratti jechuudha waan gaafii irratti hundooftu kunoo maal jedhaan lima summiyat asliyyatan asliyyaa jedhamtee maaliif waggaafamte jennaan likuruujihaa waan baatuuf min aslati lisaanaati waan baatuuf ya'anii mustadiqqahu xarafa isaatii xarafa lisaanaatii waan baatuuf asliyyaa jedhamte aslati jedhamte asliyyaa jedhamte jedhe eessarraa waan baatuuf waan kunula qaccee ilkaanii xarafama maal jedhaman ni gara ilkaanii kun ilkaan eewwa achirraa waan baatuuf iyyuu asliyyaa jedhamte jedhe asliyyaa bakka isiin baatu sanaan waamamuutu iyyuu alqaaba isii laqaba isii ta'aa jira argitanii laqaba isii ta'aa jira keessoo maalluu kennaa jira wanni kun kaleessa waa'ee makaarijaa keessatti bakka isiin baatu keessatti achuma dubban har'as achirraa bahuun si lammeessaa irra deebi'ee dubbata lammeessaa irra deebi'ee dubbatuun si kun barnoota silaa baranne gannuu jabeessa lammeessaa ahaa deebitee laqaba ta'aaraa fiida bakka sanaa bahuun irra deebi'ee laqaafii jiraada nu jechisiisaa jechuudha. Amma nam tokko yookaan fudhannee gurraachaa jennu tokko maqaan isaa yookaan maqaa biraati. Gurraacha jechuun laqaba isaati jechuudha. Laqaba isaa waan inni ittiin beekamu yookaan waa saddaqat aalul khayri jedhama. Inni kunoo laqaba isaati inni kunis. Argitanii akka sana jechuudha waan inni hojjetu inni kan huruufaa keessatti immoo maaliin nu wassafaa jira bakka inni irraa bahuun deebi'ee nu wassafaa jira boota inni irraa bahu sanaan iyyuu deebi'ee nu wassafee nu kennaa jira jechuudha laqaba jechuun waan inni itti waamamu jechuudha. Kamil xuruuful lithwiyyati matinitti nun ulfaatte su'aal gaafii kamil xuruuful lithwiyyati harfii lithwiyyaa jechuun immoo isii maanii jedhe lithwiyya maanii jedhe lithwiyyaa jechuun immoo maanisiin foon ilkaaniitiin lithwiyyaa jedhama yookaan immoo rigoomo irgoomo maal jedhama si foon ilkaan kana keessa jijjirtu kanaan si bakka ilkaan keessa achi luftu sanaan maal jettanii waamtan isin lithwiyyaa jedhan akka qaayidaa jara arabaati kanaafuu harfii lithwiyyaa bakka sana tuyxee kabaatu jechuudhaame. Jawaab deebi salaasatun isin immoo sadi jettaani avvaa'u vaa'iidha tokko wazzaalu lammaffaan vaali sadaffaan immoo saa'iidha jedhe vaa'u zaalii saa'ii argitanii lima summiyati isin immoo maaliin moggaafamte jettaani liswiyyaa jedhamtee immoo maaliin moggaafamte jedhe liswiyyaa jedhamtee maaliin moggaafamte jennaan likuruujihaa waan baatuufi min qurbi jennaan immoo dhihoo littaadha waan baatuufi dhihoo foonii wahiya isiin immoo littaa jechuun immoo laxmatul asnaanii laxmatu foon al asnaani ilkaaniitii jedhe mee vaa'ii jedhime vaa'ii saa'ii zaalii dhihoodha malee mola foon ilkaanii sanan foon ilkaanii sanatti dhihoodha argitanii foon ilkaanii sanatti dhihoodha kanaafiyyuu lithiyyaa jedhamte jedhe likuruujihaa waan baatu min qurbi dhihoo allissatiitti dhihoottee waan baatu wahiyatiin immoo avvaa'uu wahiyatiin laxmatul asnaani foon ilkaaniitii jechuudha isin immoo littaa kan jedhamaa jiru. Kamil xuruufu shafawiyyati harfiin immoo shafawiyyaadha meeqa jettaan harfiin shafawiyyaa jedhamte waamamtu sun immoo meeqaa jedhe jawaab deebi arba'atun afuri albaa'u tokkoffaan baayiidha wal miimu lammaffaan miimiidha wal faa'u sadaffaan faa'iidha wal waawu arfaffaa waawiidha jedha gayrul maddiyyati waawii isii gayrii madiyyaati jedha waawii isii madiyyaa alqaaba kana keessaa hin qabdu jechuudha alqaaba yookaan wasfii kana keessaa hin qabdu jedha. Kanaafuu shafat jechuun jedduu hidhii lamaaniitii baati jechuudha. Harfiin jedduu hidhii lamaaniitii baatu maanni jedhe
shafawiyyaa jedhamtee waam. Laqabni sii maanni shafawiyya. Lima summiyat shafawiyyatan. Shafawiyyaa jedhamtee immoo maaliin moggaafamte jennaan likuruujihaa waan baatuuf mina shafati hidhii lamaan gedduudha waan baatuufiyyuu shafawiyyaa jedhamtee moggaafamtee jedha. Shafawiyyaa jedhamtee moggaafamte. Har'a inni nuti faa'iin kun maaliin maalii wajjin ba'a jennee dabarsine madheen gad faa'iin qubeen faa'iidha. Hidhiidhaa fi ilkaan gara gadii keessaa bahaa jenna. Har'a hoo garuu shafawiyyaa jenneetuma waamne dhala shafawiyyaa jennee waamne inni sun hin hafe jechuudha. Maaliif jam'i walitti qabee fide jechuudha. Waan asittis hidhiin keessa jiruufiyyuu yeroo awwalaa hidhiin keessa jira yeroo booddee irratti inni tokko dhufaa jira waan ta'eefiyyuu shafawiyyaa jedhee waluma qabee waan. Kanaafiyyuu shafawiyyatii jedheen harfi shafawiyyaa. Harfiin shafawiyyaa meeqa? Harqubeen alqaamni shafawiyyaadhaa meeqa? 4. Ishi maaliif immoo shafawiyyaa jedhamee moggaafame? Waan dhattee bakka sanaa baatuuf waan hidhii lamaan gedduudhaa baatuuf ilkaanii fi hidhii gedduudhaa baatuuf iyyuu shafawiyyaa jedhamee moggaafame jedha. Shafawiyya jechuun kanaa jechuudha. Alqaamninii fi makaarijni kaleessa dheengadda nuti dabarsine sun walitti dhihaata. Makaarija jechuun bakka irraa bahu dubbachuudha. Alqaaba jechuun immoo bakkuma inni irraa bahu sanarratti deebifne isuma sana alqaaba jennee deebifneetuma waamuudha jechuudha. Akkasii asirratti dhaabna. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.